Qarshiin ittiin kubbaa miillaa bitadhu dhabeen huccuuwwan babbadan walitti supheen kubbaa miillaa taphachuu eegale. Yeroo sanatti ture kan abbayiraan koo akkan kubbaa miillaarraa barnoota caalsifadhuuf na akeekkachiisaa ture. Ta'us hunduu akka inni jedhe sun ta'in akka inni fedhe ta'eera. Harka fuune akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophiin ispoortii keenyaa eegaleera. Qophii ispoortii keenyaa har'aan immoo seenaa taphataa baadiyyaa buufata mana yaalaa hin qabne keessaa bahee har'a addunyaa keessa jiraannu kana keessatti beekamaa ta'e waa'ee Saadiyoo Maanee kan isin biraan geenyu ta'a. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Biyya Senegaal naannoo Baambiilitti maatii harka qalleeyyiirraa akka lakkoobsa warra Awurooppaatti bara 1992tti Saadiyoo Maaneedhaan dacheen kun ofitti simatte. Abbaan Saadiyoo Maanee imaama masgiida guddaa Baambaalitti argamu yoo ta'an, yeroo Saadiyoon umuriinsaa waggaa 7 gahu ture addunyaa kanarraa kan boqotan. Abbaan Saadiyoos yeroo dacheerra turanitti ilmi isaanii bakka isaanii bu'uun amanticha akka dursisuu fi yeroo baay'ee akka inni iddoo isaaf hin malle hin oolleef gorsuurra darbanii quraana akka qara'u gochaa turani. Ilmi abbeerraan guddise Saadiyoo Maaneen daa'imummaa isaarraa eegalee jaalalli kubbaa miillaa waan keessa isaa buufateef akkuma daa'imman hiyyeessaa kubbaa huccuutiin taphachuu eegale. Yeroo umuriinsaa 15 gahutti maatii isaa waliin bakka itti dhalate gadi lakkisuun gara magaalaa guddoo Senegaalitti kan qajeele abbaan qarshii hiyyeessaa abjuun sooressaa Saadiyoo Maaneen yeroo jalqabaatiif bara 2009tti kilaba magaalaa Maabuur yookiin Imbaawar jedhamutti makame. Magaalaan Maabuur magaalaa guddoo Senegaal Daakaar irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 8 irratti kan argamtu yeroo taatu bara 2010 hanga bara 2011tti kilaba Jenereeshinii jedhamutti makamuun ol guddattoota lammaffaa waliin taphachaa ture. Jenereeshiniin kilaba Diviziyoona lammaffaa Faransaay yoo ta'u, akka lakkoobsa warra Awurooppaatti hagayya 31 2012 kilaba Oostraa jedhamutti makamuun imala isaa kan eegale taphataan urjii addunyaa Saadiyoo Maaneen bara kana boquusaa ol qabachuun ija isaa saaqqatee yerootti kilaboota birootti mil'achuu eegaledha. Maaneen bara 2009 irraa kaasee taphataa piroofeeshinaalaa ta'uudhaan kilaboota Awurooppaaf taphateera. Keessattuu kilaboota bebbeekamoo diviziyoona 1ffaa fi 2ffaa adda addaa keessatti hirmaachuun carraa guddaa argateera. Isaan keessaas akka lakkoobsa warra Awurooppaatti bara 2011 haga bara 2012tti kilaba Meetiis jedhamuuf yeroo 22f taphachuudhaan galchoota 2 akka kiyyoodhaan wal dubbisiisee himameera. Isaan alattis bara 2012 haga bara 2014tti kilaba Red Bulls Salzburgers jedhamutti yeroo 63 hiriiruun galchoota 31 lakkoobsisuu danda'eera. Kilaboota kanaan alattis bara 2014 haga bara 2016tti kilaba Southamptoniif yeroo 67 taphachuudhaan galchoota 21 galchuu danda'eera. Bara 2016 irraa eegalee gara kilaba cimaa fi taphattoota Afrikaan badhaadhanii Liverpoolitti kan imale Maaneen taphoota 183 irratti hiriiruun galchoota 82 kiyyoo waliin kan wal simsise yoo ta'u, kilabichi kilaboota maqaan isaanii adda durummaan dhahaman keessaas tokko akka ta'uun taasiseera. Dargaggeessi umurii 30 Saadiyoo Maaneen walumaa galatti tapha liigii Piriimiyer Liigii Ingiliz yeroo 335 hiriiruun galchiiwwan 136 kilaboota taphateef gumaachuu danda'eera. Gurraachi Afrikaa urjiin addunyaa Saadiyoo Maaneen waancaa kilabootaaf yeroo 8 taphateen 3 kan galche yoo ta'u, kan kilaboota Awurooppaaf immoo al 69 hiriiruun galchiiwwan 27 taphawwan adda addaatti immoo yeroo 4 hirmaachuun galchii 2 galchuu danda'eera. Maatii harka qalleeyyii Senegaal jiraatan keessaa karaa kubbaa miillaa boquu kan ol qabate Saadiyoo Maaneen garee biyya isaa Senegaaliif bara 2012 irraa kaasee haga bara 2022tti yeroo 87 hiriiruun galchiiwwan 27 galchuun uummata biyya isaa gammachiisuu danda'eera. Ganamummaan arjummaa kan amaleeffate gurraachummaan isaa irraa tolu Maaneen harka qalleeyyii daandii irra jiran kan gargaaraa ture yeroo ta'u, iddoowwan adda addaattis gargaarsawwan garaagaraa taasisaa tureera. Taphataa piroofeeshinaala kan ta'e Saadiyoo Maaneen gargaarsa yeroo adda addaatti godhu malee iddoo dhaloota isaattis bara 2019 manneen barnootaa 3 doolaara 853 fi 916 ijaaruu danda'eera. Isaan alattis doolaara miiliyoona 1 fi 700 fi 194 hospitaalota sadarkaa isaanii eeggatan 3 magaalaa kana keessatti ijaarsisuu danda'eera. Taphataan lafa deeme hundumaatti gahumsa olaanaa agarsiisuu amaleeffate kun Piriimiyer Liigii Ingilaand keessaa miilla isaa fudhachuun gara Baayer Muunik akka imaleen taphasaa jalqabaan Firaankfurt waliin adeemsiseen galchii tokko mataatti bu'uun imala milkii eegaleera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin ispoortii guyyaa har'aaf qabannee kanan gammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee keenyaafan waliin yeroo gaarii.